Addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon ibsa tibbana baaseen godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu keessatti wixata namoonni 8 haleellaa dirooniitiin ajjeefaman jechuudhaan ibsee jira. Waa'ee haleellaa kanaa qaama mootummaa godinichaaf naannoorraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifame hin milkoofne. Yeroo jalqabaa fi qondaalota mootummaa Itoophiyaa wajjin fuulaa fuulatti yeroo taa'an ilaalchi jiru yookaan miirri jiru gamalachuutiin maal hubatte ati? Yaa ganamni wallolee. Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu kun YouTube chaalii Boonsaa Addisuu Guutiitii haaraa yoo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Oduu har'aa keessaati. Jeellee olaanaa Abaawoo Maroo Darbaatiin durfamuu gara biyyaatti deebi'uun isaa ibsame. Koreen dhoksaa muummicha ministeeraatiin hundaa'ee obbo Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu Oromiyaa keessatti ajjeechaa jumlaa hidhaa murtee seeraa malee fi goota garaagaraa ajajaa turuu qorannoon Reuters mirkaneesse. Ajjechaa luboota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan ilaaluun waamicha qorannoo walabaa dhiyaate karaa adda bilisummaa Oromooti. Jilli ajajaa olaanaa Abaawoo Maroo Darbaatiin durfamu gara biyyaatti deebi'uun isaa ibsamee jira. Mootummaan waliigaltee qaamolee addunyaa waliin taasise cabsuun warri marroo fa'aa Oromiyaatii fuudhee Taanzaaniyaa geessee akka deebisee hin galchine dhorkee akka ture Abaawoon himee jira. Marii araaraa Taanzaaniyaa magaalaa Daarissalaam keessa adeemsifamaa ture irratti hirmaachuuf bosona Oromiyaa lixaa irraa giddu lixiinsa Ameerikaa, Noorweey fi qaamota kaaniitiin xayyaara fannoo diimaatiin gara Taanzaaniyaa kan imale Maroo Darbaa tibbanaa gara biyyaa deebi'uun gorsaa olaanaa Abaawoo jireenya guddataan dubbatanii jiru. Mootummaan qaamolee fuudhanii baasan akka hin deebifne danquu isaatiin karaa ofii keenyaa hoogganoota WBO gara Oromiyaatti deebifnee jedhani. Marii araaraa Abaawoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii sirnaa hundaaf ta'u ijaaruu jedhu gaafatee akka ture ibsan. Mootummaan ammoo hooggantoota Abaawootiif dhuunfaan aangoo dhiyeessuu hordofee waliigalteen dhabamuun marichi gaafachuu obbo jireenyaa guddataa himanii jiru. Marii san dursee dhiitee kan bahee bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa ta'uu ibsanii jiru. Barreessaan waliigalaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Pheexroos Abuuna Alaazaar Gidiraa nuti har'a keessummeessaa fi argaa jirru nurratti dhaabbachuu qabaa jiran. Marii koree qindeessuu Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Pheexroos waliin kaleessa taasisan irratti ergaa uummataaf dhaamaniin akkas jedhani. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii amantoonni sirna ofiin of bulchuu gaafataa turaniif jiran akka deeggaru gaafatanii jiru. Barreessaan waliigalaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Pheexroos marii kaleessa koree qindeessuu waliin taasisaniin ergaan amantootaaf akkasumas mootummaa naannoof dabarsanii jiru. Aarsaaf wareegama baasaa jirtan kana akka salphaatti hin ilaalinaa kan jiran Abuuna Alaazaar dhugaan akka godoo gaaraa gubbaatti ijaaramteeti warra gatii baasanii bira gaantu mana godhataa jiran. Kiristaanonni akka beektan biyya keessaa fi alaa Sinodoosii Oromiyaa waliin hiriiruun caaseffama manneen kiristaanaa keenyaa keessatti deemaa jiruu fi koreewwan ijaaramanii hojjechaa jiran waliin hiriiruun kaayyoo Sinodoosii Oromiyaa galmaan gahaa jechuun ergaa abbummaa isaanii dabarsanii jiru. Addatti immoo kiristaanonni Oromiyaa keessaa furmaata waaraa fi yeroodhumaaf sirnaa fi caaseffama warra Sinodoosii Itoophiyaa maqaa sabootaatiin ijaaramanii saboota balaaleffatanii fi waraana labsaan jalaa akka of baastan jechuun dhaamanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii ofiin of bulchuu amantootaa deeggaruu yoo dadhabe gocha ta'ee hin beekne amantoota sabaan Oromoo fi amantoota hidhuu fi abboota hidhuu fi gidirsuu keessaa akka harka baafatu gaafatanii jiru. Boorri seera biyya lafaas ta'e kan amantaa keenyaa akka of bulchinuuf nuuf eeyyamas jedhanii jiru. Amantoonni Oromiyaa keessaa qabeenya mana kiristaanaa kamuu xiyyeeffannoon akka eeguu qaban dhaamanii jiru. Mootummaan abbootii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Pheexroos hundeessan 3 fi miseensota biroo hidhuun yeroo ammaa mana hidhaa keessa argamu. Kaan immoo hidhuuf adamsaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan himanii jiru. Ajjechaa luboota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan ilaaluun waamicha qorannoo walabaa ibsa adda bilisummaa Oromoo irraatii ba'e. Gara dhuma torban kanaatti ibsa waa'ee bitamuu fi booda ajjechaa luboota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa 4 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa mana qulqullummaa Cuqqaalaa Abuuna Gabra Manfas Qidduus keessatti raawwatame ilaallatu dhageenya.
Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa oduu kana kan mirkaneesse yoo ta'u, chaanaaliin TV isaa waliin hidhata qabu garee shanee jedhee waamu himate. Waajjirri Tikaaf Nageenya Mootummaa Naannoo Oromiyaas oduu kana mirkaneesse. Tarkaanfii kanaafis garee hidhatee shanee jedhee waamu komate. Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n eenyuun raawwatamu ajjechaa gosa hunda namoota nagaa qulqulluu fi dhiittaa mirga namoomaa bifa biroo namoota siivilii qulqulluu namoota hawaasa keessatti beekamoo ta'anii fi dhageettii qaban dursitoota amantii, dubartoota, dhiirota, dargaggoota yookaan maanguddoota irratti raawwatamu hunda cimsee balaaleffata. ABO'n ajjechaa fi dhiittaa mirgoota namoomaa namoota nagaa irratti raawwatamu eenyu iyyuu yoo raawwate haala danda'ame hundaan jabinaan balaaleffatamuu qaba jedhee amana. Kanuma waliin caasaaleen mootummaa sadarkaa hundaa irra jiran lubbuuf nageenya lammiilee maraa eeguuf itti gaafatamummaa akka qabanis hubatamuu qaba. Goota shanan darban mootummaan yakka raawwatameef kallattii komii jijjiiruu fi qaama biraa aarsaaf qopheessuu hojii guyyuu taasifatus lammiilee biyyaaf bu'aa homaatuu argamsiisuu hin dandeenye. Adda Bilisummaa Oromoo gama isaatiin Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gahee amantaa fi naamusa biyyattii keessatti qabdu akka gamaggamtu irra deebiin hubachiisuu barbaada. Gochi miseensotaa fi hooggantootni ishee tokko tokko yeroo waraana Tigraay keessatti raawwatan haala jiru salphisuu mannaa wal-dhibdee irratti boba'aa firfirsuuf gaheen taphatan akkaan qaanfachiisaa ture. Wayita naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti haleellaa suukkanneessaan xiyyaaraa fi xayyaara nammaleessa yookaan diroonii fi ajjechaan jumlaan raawwatamus manni kiristaanaa gochaa hammeenyaa kana balaaleffachuu irraa of qusattee yookaan warreen keessaa filattee deeggartuuf qofa dubbatte. Wayita ajandaa citaawaa isaaniitiin wal simu qofa keessaa filachuudhaan sagalee ta'uun ulaagaa naamusa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa eegamu miti. Waan ta'eef wal-dhibdee fi hokkara biyyaa raasaa jiru keessatti manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gahee akka qaama nagaa buusutti qabdu irra deebitee akka ilaaltu ammas irra deebiin yaadachiifna. Manni kiristaanaa akka dhaabbata amantiitti dhimma siyaasaa fi wal-dhabdee sirna aangoo irra jiruu fi mormitoota isaa gidduu jiru keessaa harka ishee baasuu qabdi jennee cimsinee amanna. Adda Bilisummaa Oromoo akkuma barame taatee addaa raawwatame kanaa fi ajjechaawwan bakka bakkatti namoota nagaa irratti raawwataman qaama walabaa fi himbaabsawaa ta'een akka qoratamu gaafata. Akkuma armaan olitti ibsamee qaamni yookaan namni kamuu ajjechaa luboota kanaa raawwatu itti gaafatamummaan ijoo mootummaan naannoo fi federaalaa akkasumas caasaalee isaanii irra jira. Mootummaan gocha yakkaa akkanaa qaama biraa komachuu yookaan aarsaaf dhiyeessuun haguuguuf yaaluu dhaabee qorannoon walabaa akka gaggeeffamuuf caasaalee fi galmee isaa hunda banaa taasisuu qaba. Kan mootummaan sababa ifa hin taaneef fi dogoggoraan shanii jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo WBO'nis qorannoo walabaa wal fakkaataan akka gaggeeffamuuf tumsuu qaba. Injifannoo uummata bal'aaf Adda Bilisummaa Oromoo Guraandhala 25/2024 Finfinnee. Koreen dhoksaa muummicha ministeeraatiin hundaa'e obbo Shimallis Abdiisaatiin hoogganamu Oromiyaa keessa ajjechaa jumlaa hidhaa murtee seeraa malee fi yakkoota garaagaraa ajajaa turuu qorannoon Reuters mirkaneesse. Naannoo guddichaa biyyattii Oromiyaa keessatti koreen dhoksaan kun waraana bilisummaa Oromoo dabalatee mormitoota isaa ittiin himachuuf ajjechaa suukkanneessaa fi hidhaan murtee seeraa malee kan raawwatamu ajaja kennaa ture jedha qorannoon Reuters. Koreen dhoksaa kun koree nageenyaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu dabalatee hidhaawwan murtee seeraa malee raawwataman kan ajaje ta'uu ibsa gabaasni Reuters. Hojiitti hiikamuu dhabuu waliigaltee Asmaraa hordofee jalqaba bara 2019 wal-dhabdee fi garaagarummaan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti hammaataa dhufe. Wal-dhabbii fi garaagarummaan mootummaa fi WBO gidduutti uumame kan hordofee koree nageenyaa jedhamee qondaalota olaanaa mootummaa irraa qaamni ajajaa ajjechaa murtee seeraa malee fi hidhaa mana murtii malee raawwatamu ajaju hundaa'ee jedha. Qorannoo Reuters Guraandhala 23/2024 baase. Reuters qorannoo kanaaf qondaalota mootummaa federaalaaf naannoo 30 ol ogeessota seeraa fi miidhamtoota dubbisee jiraachuu ibsa. Reuters qondaalota duraanii fi ammaa 5 dubbisuun akka gabaasetti waraana bilisummaa Oromoo kan waggoota dheeraa uummata Oromootiif mirga hin hirree murteeffannaa mirgoota aadaa fi afaanii barbaaduu dhaabsisuuf koreen kun Abiy Ahmad hundaa'ee jedha.
koree giddu galeessaa paartii Bilisiginnaa kan turan Dooktara Milkeessaa Miidhagaa fi namoota biroo dhimma koree nageenyaa Oromiyaa keessatti hundaa'e ajjeechaa raawwatu kan itti dhiyeenyaan beekan waabeffachuun qorannoo isaa keessatti akka eeretti koreen nageenyaa kun ajjeechaa jumlaa dabalatee hidhaa jumlaa murtee seeraa malee akka raawwatamu ajajaa turee jira. Ajajaa koreen kun laateen ajjeechaawwan raawwataman keessaa ajjeechaa 21 bara 2021 Bootii Gadaa Karrayyuu irratti raawwatamee isa tokko jedha. Haleellaa waraana bilisummaa Oromoo Sadaasa 30 bara 2021 aanaa Faantaallee keessatti raawwatee hordofee itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii yeroo isaan koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gara Faantaallee imaluun bulchaa godina Shawaa Bahaa Obbo Abbabuu Waaqoo wajjin mari'atuu isaanii hiramee jira. Ajjeechaa abbootii Gadaa Karrayyuu dura bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Abbabuu Waaqoo ajajoota waraanaa irraa itti bilbilamaa turuu fi booda irraa murtee ajjeechaa gahuun abbootii Gadaa Karrayyuu akka ajjeefaman taasifame jechuun maddeen isaa irraa mirkaneeffachuu Reuters gabaasa isaa keessatti eeree jira. Gareen kun ajjeechaan abbootiin kun akka raawwatamu erga ajjee booda waraana bilisummaa Oromootti quba qabuus isaas eere. Dhimma kana irratti OMN battala sanitti maatii wareegamtootaa fi maddeen isaa aanaa Faantaallee irraa dubbisuun ajjeechaan sun waraana mootummaatiin akka raawwatame gabaasaa ture jira. Miseensa caffee Oromiyaa fi deetaa ministeera nagaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa fi miseensa paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Hangaasaa Ibraahim dhimma kanaan walqabatee yaada karaa marsaalee hawaasummaatiin kennaniin ajjeechaan abbootii Gadaa Karrayyuu irratti raawwatame ajaja qondaalota olaanootiin raawwatamuu himuun isaanii ni yaadatama. Reuters gabaasa isaa kanaan gaafatamaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa koomishinar Daani'el Baqqalaa yoo dubbisu koomishinaricha koreen nageenyaa jiraachuu mirkaneessuun jalqaba irratti rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti hammaate furuuf kan ijaarame ta'uu eeranii booda koreen kun dhiittaa mirga namoomaa daangaa darbee raawwatuu isaa akeekanii jiru. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti ajjeechaa jumlaa hidhaa murtee seeraa malee saamichaaf cabiinsa mirga namoomaa raawwatamaa ture galmeessaa turuu koomishinar Daani'el Baqqalaa ibsanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad yaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa gurraandhala 6/2024 adeemsifame irratti ce'umsa dimookiraasii keessatti cabiinsi mirga namoomaa ni raawwataa jedhe. Waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti bara 2019 irraa jalqabee mariin araaraa taa'amuu jalqabus haalli Oromiyaa keessatti fufee jiraachuu Reuters gabaasa isaa keessatti eeree jira. Miseensonni koree kanaa ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, gaafatamaa waajjira Bilisiginnaa Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa, gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa dabalatee hooggantoonni biroo kan keessatti argaman ta'uu qorannoon kun ifoomsee jira. Ajajaan olaanaan Abaaboo Marroo Dirribaa yaada Rooyitersiif kenneen maqaa koree kan nageenyaatiin qondaalonni olaanoon ijaaramuun naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaa jumlaa hidhaa reebichaa saamicha raawwataa jiraachuu mirkaneesse. Mana murtii olaanaa Oromiyaa kan turan tokko irraa odeeffachuun kan ibsu gabaasni kun koreen nageenyaa kun taa'ee mari'atuun namni tokko akka hidhamu yoo murteesse ajaja mana murtii malee akka hidhamu taasifama jechuun hime. Dooktar Milkeessaa Miidhagaa koreen kun hundaa'u bitootessa 2019 dhaga'uu himuun Shimallis Abdiisaa akkuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun muudameen qajeelfama seelii diinaa balleessuu jedhu kennee jedhan. Qorannoo Reuters mirkaneesse kan OMN waggoota 5 darban gabaasaa turuun isaa ni yaadatama.